Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qindeeffannee qabadhee dhiyaadheetiin jira oduu har'aa waliin Anaarif Ahmadi. Baha Oromiyaa magaalaa Awwadaay keessatti dargaggoota humnaan ganda keessaa guuruun leenjisaa jiraachuun himame. Magaalaa Awwadaay keessatti guyyoota sadeen dabran kana balbala namaa cabsanii humnaan nama guuruu dargaggoota maqaa beekan barreeffatanii barbaaduun kan argatan qabanii iddoo leenjii tanuma Awwadaay keessatti leenjisaa jiraachuu qeerroon Awwadaay tokko himee jira. Akka qeerroon Awwadaay irraa dubbifne kun himutti Awwadaay keessatti jaarsolii humnaa dadhaban waan hin tahin nama umriin waggaa 60 gadii dhiiraa fi dubartis leenjisaa jiru. Keessaafuu dargaggoonni waggaa 14 olii akka malee irratti xiyyeeffachuun reebicha irratti raawwachuun afaan qawweetiin akka barbaadan godhaa jiru jee. Awwadaay keessaa gandeen akka Urgee, Geeddii, Yimar, Raashoo fi ganda Usmaan keessaa namoota maqaa barreessanii guuraa kan jiran yeroo ta'u gariin namaa odeeffannicha dhagahuun maatii dhiisee baqachuu namni dubbifne kun himee jira. Namoota humnaan guuran kana manneen barnootaa fi kaampii waraanaa keessatti guuranii leenjiif qopheessaa jiraachuu hime. Dabaluunis haalli magaalaa Awwadaay keessatti tahaa jiru kun godina Harargee bahaa aanaalee garaagaraa keessatti bifa wal fakkaataan gaggeeffamaa akka jiru odeeffannoo qabaachuu himee jira. Hidhattoonni mootummaa leenjiif dirqamaan nama guuraa jiran kanneen dubartoota ulfaa osoo hin hambifne iddoowwan leenjii geessuun kanneen ulfii garaa bahaa jirus jiraachuu hime. Walumaa galatti sababa duula leenjii waraanaa uummata irratti gaggeeffamaa jiruutiin hawaasni bobbaaf galaa dadhabuu namni kun himee jira. Namoota iddoo Awwadaay keessaa humnaan qabanii maqaa namoota nama 52 nama duubaa katabanii manatti irra deemanii guuraa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kana warri godhaa jiru kaabinee araddoota fi hojjettoota mootummaatti waliin ta'e kana godha. Maqoota namoota 52 mana osoo namni tokko nagin isaan duubaa katabanii manarra deemanii isaanii guuraa jiru gariin qabamee namoota harkaa baafatee qe'ee lakkisee maatii dhiisee baqatee baqarra jirutu jira jechuudha. Isaan duubaa katabanii akka Oromoo jidduutti garaagarummaan uumutti namoota garbiraatti dhufee mana ijaarrate qofarratti xiyyeeffatanii nama 52 katabanii isaan duubaa akkasitti gariin ka dhagee fi gariin ka baqatee badee fi ka qabamee leenjii galchaa jiran leenjii torban tokko madarasaa bakka jedhamutti galchaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Uummanni Oromoo callee taa'u osoo hin taane tokkummaa isaatiin bifa tokkummaa qabuun bahee waan kana caasaa diinaa tanaa ta'a ofiiyyuu kufarra geesse tana ofirraa kaasuu qaba. Yaada qeerroo baha Oromiyaati. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti duulli manguddoota ganda keessatti leenjii waraanaa fudhachiisuu cimee itti fufuun gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa erga dhiyeenya kana ifatti lola labsee kaasee ijoollota umriin isaanii lolaaf hin gahin gara leenjii waraanaa guuruu fi manguddoota umriin 70 oliitis gandeen jiran keessatti leenjii waraanaa fudhachiisaa jiraachuu gabaasaan nu dhaqqabe ni addeessa. Akka gabaasaan BBS Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti duulli dargaggoota humnaan gara leenjii waraanaa oofuu ji'a dabre irraa itti fufee osoo jiru guyyoota sadeen kana ammoo jaarsolee umriin isaanii 60 hanga 80 jidduu jiran leenjitan malee jechuun dirqisiisaa jiru. Leenjii ganda keessatti kennamaa jiru ilaalchisee suuraalee fi viidiyoolee miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamaa jiran irraa akka hubatamutti namoota qaamni isaanii rakkina qabu dabalatee kanneen umriin deemanii gatta'anii ol ka'uuf rakkachaa jiran yeroo garaan lafarra oofanii fi duudaan ciibsan mul'atee jira. Kana malees dubartoonni ulfaa yeroo hiriiricha keessa dhaabbatan suuraan agarsiisu marsaa hawaasummaa irra naannawaa jira. Akka gabaasaan BBS ibsetti sababa leenjii waraanaa kanaaf dargaggoonni waan guuramaa jiraniif dargaggoonni baay'een gara bosonaa gariin ammoo gara naannolee fi biyyoota ollatti baqachuu jalqabanii jiru. Gabaasni keenya kanarraan tana ammoo haala waraanaa mootummaan biyyattiidhaa kallattii garaagaraatiin humna waraanaa baay'ifachuudhaaf jecha yookaan ammoo hawaasuma uummata biyya sana keessa biyya maqaan isii Itoophiyummaatiin jiru tana keessatti walitti naqee kallattii garaagaraatiin wal sodaachisiisee wal nyaachisuudhaaf jecha gochoota garaagaraa hojjechaatti kan jiru keessattuu dhiyeenya kana erga waraanni TPLF gara naannoo Amaaraa weeraruudhaan akkasumas immoo gara Afaaritti illee ce'ee deebi'ee immoo waliigalteen waraanaa wabootii fi TPLF wajjin godhame as uummata guutumaa guututti qonnaan bulaa kee socho'uun dandeenyee fi manguddoowwan garaagaraa kanneen nagaan ta'anii silaa carraaqatan yookaan ammoo ta'anii yookaan ammoo ergatanii yookaan ammoo elmatanii nagaan ta'anii hin jiraatan
waraana ifirraa dhorkitanii TPLF ifirraa dhorkitanii haaleen ji'a jechuudhaan ammoo garii isaanii achumatti immoo ispoortii dabarsiifna jechuudhaan haala hedduu nama gaddisiisuu hedduu manguddoo nama ajaa'ibsiiftuu keessa ispoortii tanaan kunoo rakkisaa jiranii. Egaa suuraaleen kun sooshaal miidiyaa yookaan ammoo sabaahimalee garaagaraa irratti maxxanaati jirti. Kun ammoo eenyummaa mootummaa kanaatti illee namatti agarsiisa. Mootummaan kun mootummaa akkamii mootummaa maaliiti kan jirusan illee namatti agarsiisuu danda'a. Egaa achi qofatti dhiisoo sun ta'e yookaan ammoo haaqee teessan eeggatanii ja'anii sobanii eegee ispoortiitti naqaniin booda saniin booda immoo namoota jajjaboo ta'an haasanii keessaa gara iddoo biraa yookaan ammoo leenjii waraanaa olaanutti erguu qofa osoo hin taane guyyoota muraasaan booda gara adda waraanaa geessuunis akkuma itti fufetti kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf nama kuushaappii ispoortii kuushaappii daleessisee jechuudhaan yeroo isaan kuushaappii nama sirriitti ta'u ati hamsaa laqaadhaa ati immoo matoo laqaadhaa ati immoo akkas jedhanii maqaa aangoo waraanaa yookaan ammoo gulantaa aangoo waraanaa maqumaan gubbarra kaa'uudhaan uummanni kun akka sobomee kallattii biraa qabatu yookaan ammoo haala isaan irra jiran kana dhugoomfatee akka itti deemu godhuudhaaf jecha tooftaa fi tarsimoo adda addaa fayyadamaa kan jiran jechuudha. Keessattuu gara baha Oromiyaa Harargee akkasumas jiddugaleessa Oromiyaa kanneen akka Salaalee Arsii keessa Baalee akkasumas immoo Arsii Lixaa Wallaggaa keessa iddoowwan kutaalee Oromiyaadhaa kana hunduma keessatti bifa wal fakkaataatiin itti fufaa jira jechuudha. Kun ammoo uummata Oromoo yoo uummanni Oromoodhaa kanneen dhugaadhaaf socho'an kanneen dhugaadhaaf qabsaanii fi afaan qawwee sodaadhaaf akka ta'u dhabee mana keessa jiru gabbaasanii ispoortii dhajaanii gaafa bifa kana godhan eenyummaa mootummaa kanaatti agarsiisa. San qofaas miti waa'ee daa'immanii irraa kaasuu barbaadna. Daa'imman fakkeenyaaf amma daa'imman Tigraay lola gara daa'imman gara Tigraayitti neeti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa warra Tigraay irratti ololan taane oofaa ture. Ammattis ammoo ijoollee xixiqqoo hunda hoottaa leenjii ajaa'anii haalli ittiin ijoollee xixiqqoolee ittiin dararaa jiran tu jira jechuudha. Kun ammoo rakkoo hawaasummaatiif uummata keenya saaxilee kan jiru. Ijoolleen yookaan ammoo hawaasni warri deemee jalaa baafachuu danda'u yookaan ammoo iddoo jijjiirrachuu danda'u ka'ee akkanuma yaa'ee kaan bittinnaa'ee bifa gaara keessa jira. Kaan ammoo yaa'ee magaalaa akka naannoo Soomalee kanneen akka Jijjigaa kanneen akka Moyyaalee kanneen magaalota maddi yookaan ammoo gara daangaatti socho'aati jira jechuudha. Wanti rakkoo hawaasummaa ulfaataatu dhimma kanaaf saaxilamee jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti lolli hidhattoonni naannoo Amaaraa geggeessaa jiran torbee caaluu jiraattonni himan. Akka jiraatan Aanaa Fantaallee tokko BBS itti himetti lola hidhattoonni naannoo Amaaraa horsiisee bultoota Karrayyuu irratti geggeessaa jiraniin miidhaan guddaan dhaqqabuu himee gama lamaan irraa lubbuun namaa kan dabarte yeroo ta'u uummata Oromoo Karrayyuu irraa namoonni 3 wareegamanii 20 ol madaa'anii jiru. Lolli kunis lafa qorkee gateettii jirtu tan hayaa boolee ja'amtutti kan geggeeffamaa ture yeroo ta'u hanga guyyaa har'aatti hin dhaabbannee je. Ganama har'aa aanuma kana keessa namni tokko baadiyyaa irraa dhufe nama tokko itti dhukaasee ajjeesee nama biraa tokkos waraanuu hime. Namni dhukaasa bane kun poolisootanis dhukaasa walirratti bananii gara baadiyyaa baqate. Hanga ammatti eenyu akka ta'e hin beeknu je. Kana malees iddoo dheedaa Arroollee keessatti guyyaa dheengaddaa hidhattoonni Amaaraa Minjaar irraa dhufuun dhukaasa bananii namoota 2 waraananii loonii fi re'ee fudhatanii deemuu ibse. Hidhattoonni naannoo Amaaraa kanneen mootummaan waan deeggaramaniif hidhannoo hanga boombii gahutti hidhatanii jiraachuu himee uummanni Oromoo Karrayyuu meeshaa salphaan ofirraa ittisaa jira je. Kanumaan wal qabatee dhiheenya kana dhalattoonni Aanaa Fantaallee dhimmicha ilaalchisuun iyya dirmachuu dhabe jechuun marsaalee hawaasummaa irratti barreeffama gabaabaa maxxansaa jiru. Maxxansa kanaan daangaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee fi Aanaa Booset keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa Aanaa Minjaar Shankooraa irraa tahan saamicha lafaa fi ajjechaa lammiiwwan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu ibsaa jiru. Aanaan Fantaallee fi Aanaan Booset lafa gabbataa waan qabduuf sababa saamicha lafa isaatiin ajjechaan hammaataan irratti raawwatamaa jira kan jaan dhalattoonni naannichaa ummanni Aanaa Fantaallee fi Booset warra dhiiga isaatiin daangaa Oromiyaa eegaa jiran ta'ullee dubbatan. Gama biraatiinis hidhattoonni naannoo Affaar daangaa cehuun Aanaa Fantaallee gara Hawaashin horsiisee bultoota Oromoo ituu irratti dhukaasa banuun miidhaa geessisuu jiraatan Aanaa Fantaallee ibsee jira.
Kana malees uummata Oromoo aanaa Fantaallee keessa jiraatu yeroo isaan diina ofirraa haleelanitti qaamonni mootummaa ABO shaneetu tarkaanfii fudhate jechuun jiraattota irratti miidhaa geessisaa turuu namni kun himee jira. Sababni isaa dhibee jiraattu achi abbee lafa takka qoteji lafa afaan qorqee gateeti takka lafti takka jettu sababa saniitti lollee ka'ee achirratti namni hedduun namni baay'een miidhame. Gara isaanirraas miidhame gara keenyarraas nama Gaarsii Harrayyuu walumaa galatti hanga nama sadii tokko du'e gara nama 20 wayii kun nama Mamadoodha. Har'a kan wal qabatee asitti magaalaa keessatti nama tokko ajjeesanii tokko waraananii. Qawwee danda'anii namni kan baadiyyaa ture dhufeetuma magaalaa Bajaajiin seenetuma tokko ajjeesee tokko waraanee biraa deeme. Garuu qaamni kun hanga ammatti hin beekamne eenyu akka ta'e hin beekamne. Poolisiidhaan dhukaasa walitti bananiituma poolisii sifirraa gusee bahee harkaa dabre. Kana lolli hanga ammatti walitti baay'ee ulfaataadha. Jarri beektaa bombii fi waan gurguddaa meeshaa gurguddoodhaan lolaa namni keenya kilaashii fi akkam fakkaatu faaliidha harkaa qaba. Kana bombii kanaan baay'ee nama miidhaa jiran. Bombii beektaa waggaa haalli itti ulfaatee maalitti bombii darba. Harroollee guyyaa kalee malee dingadda iddoo dheedatti beektaa harroollee iddoo ammaa sodaadha. Gama tokkoon isiittu harkaa qaba. Achitti odoo gara qorqeessanii lolli ta'aa jiru asiin nama loontis loonii fi reetisu keessatti nama lama waraantee loonii fi reellee fudhatte kalee malee deenggadde jechuudha. Amaaree warra minjaar kana bakka humna jarri shiftaadha beektaa shiftaa isaaniitti baay'ee naan ijoollumatee humna addaa yaanii asii isaan gadar kana marsee qawwee irraa hiikkatee baay'ee hidhatee amma ol gara galee gara uummata hittuu kanaan horsiisee bulaa hittuu kana gamanaan isaantu daangessa. Isaanin baay'ee bakka yoo tanallee dhufee lolee bakka inni horiyaadha jedhaniitti uume toobee dhufee namni firraa duraan qophaa'ee firraa eegaa ijoollee mucaa tokko waraananii san booda firraa deebisanii amma salphaan afaan Awaash ta'a nama keenya afaan Awaash ta'ee guyyuurraa bakka wal jijjiiretti taa'ee eegaa kennoo gaafa inni gartee ol ka'e loluudhaaf. Godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo keessatti qeerroowwan hiriira guyyaa 12 baatii 12 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti wareegamaniif sirni yaadannoo waggaa tokkoffaa taasifameef. Sirni yaadannoo wareegamtootaa kunis qeerroowwan waggaa dabree hiriira guddicha 12 sadeen ja'amu irratti humnoota mootummaatiin ajjeefaman ilaalchisuun qeerroowwan aanichaatiin kan yaadatame yeroo ta'u keessaafuu qeerroowwan guyyaa san magaalaa Asaboot keessaa wareegaman qeerroowwan akka Mahadii Jamaala Ibroo fi Murteessaa Aliyyi Abdullah suuraa isaanii tiishartii irratti maxxanfachuun sirna yaadannoo taasisanii jiru. Akka qeerroon magaalaa Asaboot tokko BBS'tti himetti qeerroon magaalaa Asaboot wareegamtoota waggaa dabree hiriira 12 irratti magaalaa Asaboot keessatti wareegaman waraana bilisummaa Oromoo bahaa keessa sossoo'uu waliin yaadatanii jiru. Sirna yaadannoo kanarratti qeerroowwan aanichaa baay'een kan hirmaatan yeroo ta'u kaayyoo qeerroowwan kufanii galmaan ga'uuf irbuu seenanii waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa sossoo'utti makamanii qabsoo karaa hidhannootiin geggeessuuf waadaa galuu isaanii ibsee jira. Qeerroowwan amma waraana bilisummaa Oromootti makamuun yaadannoo wareegamtootaaf taasisan kanneen gootowwan lubbuu qaalii saba Oromootiif dabarsanii kennan kaayyoo isaanii galmaan ga'uu fi gumaa isaanii baasuuf qabsoo waraana bilisummaa Oromootti makamuu qeerroon dubbifne kun himee jira. Godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo magaalaa Asaboolitti akkuma guutuu Oromootti hiriirri erga qabsaa'aa fi artistiin Haacaaluu Hundeessaa wareegame booddee raayyoonni kumaatama mandatti guurramanii hiriirri guddichi guyyaa 12 baatii 12 fi bara 2012 ta'e sanitti magaalaa Asaboottis gaa hiriirri guddaan godhamaa ture. Hiriira san irratti guyyaa sanii namoonni baay'een ijoolleen baay'een nama 11 ol jechuudha rasaasaan madaawanii turanii isaan keessaa nama lamanii wareegame jechuudha. Namni lama wareegaman tokko obboleessa kiyya Mahadii Jamaal Ibroo inni lammaffaan Murteessaa Aliyyi Abdullaati. Gootoowwan kuni lubbuu jijjiirraa hin qabne saba kanaaf jedhanii nuuf kennan jechuudha. Isaan agartee lubbuu takkatti qaban nuuf kennanii nutis kaayyoo isaan rakkofansanii yaadannoo sammuu qofa osoo hin taane irbuu haaromfannee kaayyoo isaan rakkofan kana galmaan ga'uudhaa fi qeerroo bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo naannoo kana socho'uu waliin taane qeerroo walisaatii fi waboo warraa ijoolleen baay'een qeerroo baay'een waraana bilisummaa Oromoo dabalamanii akkasitti waliin kabajaa turre. Wanti kuni maaliif jennaan yeroon keessa jiru kun yeroo murteessituudha. Ijoolleen keenya lubbuun isaanii qaalii saba kanaaf kanneen dabranii nuti garuu dirqama nurra jiru kana agartee sabni keenya irraa salphina hamaa keessa jira. Haalli jiru tokkichaan qabsoon daandii qabsoo jirtu qabsoo hidhannootii qabsoo hidhannoo kanaan gumaa bileen keenya
baasuudhaaf agartee guma bileen keenya kafallee biyya teenya walaba baasnee ijaaruudhaaf fi qabsoo hidhannoodhaatiin akkasitti ijoolleen baay'eenis wabuu dabalanii jiran jechuudha. Hoggantuun dhaabbata gargaarsaa USAID samantaa paawur TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti lola geggeessaa jiru dhaabee akka bahu irra deebii yaamichaa dhiheessan. Qondaallee Ameerikaa samantaa paawur ergaa gabaabaa fuula Tiwiitar isaanii irratti maxxansaniin TPLF humnoota isaa naannolee lameen keessaa baasee maritti akka deebi'u gaafatanii jiru. Humnoonni Tigraay haleellaa naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraa keessatti geggeessaa jiraniin lammiileen 250 ol qeerraa buqqa'uun gabaafamaa jira. Samantaa paawur ergaa Tiwiitar irratti maxxansan kanaan haleellaa hidhattoonni TPLF raawwataniin uummanni buqqa'aa rakkoof saaxilamaa jira. Dabaluunis haleellaan TPLF raawwatu lolichaa fi dararaa uummata Itoophiyaa qofa dheeressa jechuun ibsanii jiru. Ammaan duras ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akkasumas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii humnoonni TPLF naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa akka bahan ifatti gaafataa turan. Haa ta'u malee dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa hanga haal dureen keenya guutamutti Affaarii fi Amaaraa keessaa hin baanu jechuun ejjennoo isaanii ibsanii jiru. Lolichi ammallee gama Affaarii fi Amaaraatiin itti fufee kan jiru yeroo ta'u buqqaatii olaanaan dhaqqabu lubbuun namootaa dabraa jiraachuu fi qabeenya biyyattirra miidhaan ulfaataan dhaqqabaa jiraachuun gabaafamaa jira. Mootummaan federaalaas labsii dhukaasa dhaabuu gartokkee labsee ture kaasuun ammas humna qabuun akka TPLF'n loluu ajaja dabarsee jira. Lola naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun lammiileen miliyoona takka tahan qeerraa buqqa'uu aangawoonni naannichaa himanii jiru. Dhaabbileen idil addunyaa buqqaatii naannoo Amaaraa keessatti dhaqqabe kana irratti callisa filatan jechuun qondaaltonni naannichaa komachaa jiru. Qondaalli USAID samantaa paawur gama isaaniitiin haleellaa TPLF naannoo Affaarii fi Amaaratti baneen namoota 100,000 lakkaa'aman kanneen qe'ee isaanirraa buqqa'uuf dirqamaniif USAID'n torban kana namoota 136,000 gargaarsa nyaataa dhiyeessuu eegalee jira jechuun himan. Lola TPLF naannoo Affaar keessatti geggeessaa jiruunis lammiileen 70,000 ol buqqa'uu kan ibsame yoo ta'u haleellaa raawwateen lammiileen nagaa miidhamuun gabaafamee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee gargaarsa hayyama seeraatiin naannoo Tigraayitti gargaarsa taasisaa turan hedduu hayyama isaanii ji'ootaaf ugguruun akka hin hojjenne taasisaa turuun ni beekama. Akka sababatti dhaabbileen gargaarsaa dhimma gargaarsaa dhiisanii dhimma siyaasaa geggeessaa jiran sababa ji'uun himatee ture. Tolegaa daawwattoota keenya oduun arraaf qabanne hanganuma an kan isin waliin ture Aarif Ahmadi ogeessi teeknikaaf kaameraa Abdii Jamaal nafaana ture. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti oolmaa gaarii.